Baqattoota Oromoo biyya Liibiyaa keessa jiran irratti dararaan hamaan gahaa jiraachuutu dhagayame. Baqattoota Oromoo biyya Liibiyaa dararaan hamaan irra gahaa jiru keessaa torban kana keessa shamarree Na'imaa Jamaal Tajaamtuu dhalattuu godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee durriyoota biyya Liibiyaatiin qabamtee dararaan hamaan irra gahaa jiraachuutu dhagayame. Suuraa fi viidiyoon yeroo isii dararaan gara maatiitti erguun qarshii gaafatan fuula miidiyaa hawaasaa irratti qoodamuu hordofee maatiin dubree Na'imaa Jamaal uummata Oromoo gargaarsa gaafataniiti jiran. Dubreen Na'imaan baatii 8 dura iddoo dhaloota isii Arsii Lixaa Shaashamannee irraa sababa maatii isiitti walitti mufataniin barnoota isii kutaa 10 akka addaan kuttee Liibiyaatti imalu miseensa haaskaa isii keessaa takka taate obboleettiin Na'imaa Iftuu Jamaal BBC'tti himteeti jirti. Guyyaa 5 dura ammoo Na'imaa Jamaal durriyoota biyya Liibiyaatiin qabamtee akka gallakkifamtuuf qarshii 700 fi 50 gaafachuu fi maatiin Na'imaa harka qalleeyyii waan ta'aniif intala isaanii uummanni Oromoo bal'aan harka diinaatti akka baasaniif deeggarsa gaafachaatii turan. Guyyaarraa ammoo obboleettiin isii Iftuu Jamaal akka himteetti suuraa fi viidiyoo akkasumas yeroon isii dararaan sagalee waraabuun erga nutti erganiin booda yeroo nuti jennee keessatti maallaqeen ergitan yoo ta'e suuraa reeffa isii isiniif ergina nuun jechuun nu naasisan jechuudhaan ta'us garuu maatiin harka qalleeyyii waan ta'aniif maallaqa gaafataman kan argachuu akka hin dandeenye miira boochaatiin Iftuun BBC Afaan Oromootti himteeti jirti. Akka dhaabbanni baqattoota Liibiyaa yookaan riifuujiis Liibiyaa ibsetti shamarreen umriin isii ganna 20 Na'imaa Jamaal caamsaa bara 2024 Liibiyaa erga seentee yeroo muraasa booda butamtee ergasii doorsifnii fi haleellaan gara jabeenyaa shamarree tanarratti raawwatamu gara maatii isiitti ergamaa turuun dhaabbanni kunis ragaa ba'eeti jira. Maallaqa gaafataman argachuu waan hin dandeenyeef erga sagalee Na'imaa dhagaanii torban lama bira kutuu obboleettiin isii Iftuu Jamaal himtu maallaqa hanga argatanitti nuun dubbisina waan jaaniif haalli isiin keessa jirtu maatiidhaaf yaaddoo cimaa ta'us dubbatteeti jirti. Dhaabbanni riifuujiis Liibiyaa jaamus dhiyeenya kana ammoo dararaa fi doorsifni haalaan jabaate maatii yaaddoo cimaa keessa galchuu ragaa ba'eeti jira. Na'imaa gadhiisuuf durriyoonni kunneen maallaqa gara doolaaraa 600,000 ta'uu kan gaafatan ta'ullee ibseeti jira. Suuraa fi viidiyoon gocha gara jabeenyaa hamaa fi ulfaataa gareen kun Liibiyaa keessatti godaantota irraan gahaa hanga tokko kan agarsiisu ta'ullee suuraa fi viidiyoon Na'imaadhaa dhiyeenya gara maatiitti ergame ammoo wayita Na'imaan afaan harkaa fi miila funyoodhaan hidhamtee dararamtu akkasumallee suuraa fi viidiyoon dararaan irratti raawwatamtu mul'isuuf dhiigni isii irra yaa'u kan ta'ullee ibseeti jira.